Gadaan nagaya, gadaan wajjin nagaya, ardaan nagaya, ardaan keessan nagaya, mee bokkoo nagaya, ardaan gujii girjaa nagaya, ardaan Oromoo maraa nagaya, gadaan Oromoo maraa nagaya, gulii waliin kee nagaya, galgalli keenya ganam kee nagaya, waaqayyo nu nagees, waaqayyo nu nagees, hamaatu nu duubaa qabu, gaarii nuttaa qabu. Nane bisa waqni nagaan olchi nagaan nu abulchu hamaan urraa haa qabu hammaataan urraa haa qabu tolaan utta haa qabu egaa heebbaf dhufne heebbi kuni haphee ta'ee nutta haa qabatu ximqatan waan gaarii barreessee saba kanaaf dhiyeesse nama akkanumatti itti fufu haa ta'u nama saba jaalatu haa godhu nama sabaaf jiraatu haa godhu nama sabaaf of kennu isa haa godhu egaa ani ammanan beekaa kan na caalaa beeku waaqayyo kana feettaa guutu gadaan roobaa gabbina gabbisi waaqa. Kota keenya yoo eebbisne maal ta'a? Akkas jennu horaa bulaa deebanaa rabbi dafee isiniin fudhatiin qe'ee kanaa. Jirmaaf damee baasaa dagaagaa umurii dheeradhaa raagaa diina keessanitti immoo waaqni haa naqu maagaa inni isaanii. Akkuma sila isiniin jedhe warri dhiyoo dhuftan kun sirna eebba kitaaba kuusaa walaloo weedduu seenaa jedhu kan walaleessaa xinqataa kumarraadhaan qophaa'edha. Ammas irra deebinee warra dhufaa jirtaniin baga nagaan dhuftan isiniin jenne. Wanta bareedaa boodiftaan immoo maaltu akka isarraa eegamu maal hojjechuu akka danda'u. Hamilee xiqqaanaa gara fuulduraatti dhugumaan egeree uummata Oromoo abdii guddaadhaan hamilee kennaafi sirni kun sirna ruufaa maruu jedhama. Akkuma beekamu namni aadaa Oromoo keessatti ruufa maratee nama jira jechuudha. Hamileen xiqqaata kaa ulfaadhaa galatooma gaadha jechan naba jechan ittiin singalateeffadhu naba bu'aa bahii hedduu keessa darbee guyyaa irraa gahee ximqataan bor nama tokko jedhamee namoota 6-7 gidduutti kabajni akka kanaanaa ta'uunsaa naaf dhimma jaala jedhee utuu hin ta'in dhugaa uummatichi qabu. Hamileen xiqqaataa hamilee kennaa. Kitaabni weedduu seenaa jedhamu amma eebbifamee jira. Meeshaa fakkeenya kan dhaggeeffadhaa dhugaa bashannanaa bakka jirtanitti. Uummata baay'ee qabna ejiroo kan keenya gitu barreessitootas qabna ejiroo kan keenya gitu kitaaba afaan Oromoo meeqa kan bitu uummata afaan Oromoo meeqa kan bitu mee oftaa dargaggoon hundi keessanii mee oftaa shamarran hundi keessanii Apalayaan dubbisne beekumsa argannaa of tuffachuu keenya nuti qarshiisa sannaa. Akka hundeeffamee maltiimiidiyaa sannate ammallee hamilee dabalaa fi iddoo baay'eetti eenyummaa keenya beekamee iddoo akkasii akkanatti walitti yoo argamnu guddina hin jedhaani kana ammas immoo itti fufaa kanaatiif galateeffachuun barbaada. Waaqayyo ulfaatu hundumaa waaqa gochuu danda'a. Wanta guddaa ta'aa jira. Kanaatiif warra qabboleessa keenya ximqataa warra waan akkasii barreessee lafa kaa'u warra seenaa dabarsu warra ijoollee keenyarraati nurraa ijoollee keenyatti seenaa darbu hojjetu kana gargaarsuun gargaara gochuufin jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha jedha. Namni warra duraas nu fuuldura turanis
seenaa baay'ee qabu. Amma isaaniitti dabarsaniiru. Hojiidhaanis agarsiisaniiru. Lolumsa keessatti agarsiisaniiru. Oko. Na dhungadhu afaan koo keessa mimmi'eessituu jaalalaa gugurri kee na dhiicaal. Urgooftuun kee akkam ba'eessa maaloo na hammadhu na fudhadhu fiigi gara dinqatteetti wajjiniin gammannaa jaalala dhugaatti. Jaalallee koo. Oko. Miidhagni kee na boocee argaa ijaaf qorsa ta'ee muka jireenya koo gaaddisa kee jala taa'uun natti tola daraartuu urgooftuu koo sassakkaan kee nama dhala simboon kee immoo sassakkaarraa firiin daraaraa keessaa natti mi'aa koo ta'e kan keen ta'a.